Muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad yaa'ii gamtaan Afrikaa 38ffaa qopheesse irratti hirmaatanii jiru. Kanumaan wal qabatee durataa duraanii koomishinii gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii Mohammad badhaasa laataniif jiru jechuudha mootummaan Itoophiyaa. Akkasumallee itti aanaa isaanillee badhaasanii jiranii bal'inaan isiniin geenya jechuudha daawwattoota keenya kabajamoo. Kanumaan wal qabatee ministeera dhimma alaa Jibuutii Mohammad Yusuf durataa koomishinii gamtaa Afrikaa ta'uun muudamee jira. Baga gammadde jechuun barbaanna jechuudha. Kanallee bal'inaan kan isiniin geenyu taha jechuudha daawwattoota keenya kabajamoo. Oduu ijoo har'a isiniif qabannee dhufne isa biraatiin jechuudha. Lammiileen Itoophiyaa 203 kan ta'an biyya Saawud Arabiyaa irraa gara Itoophiyaatti galfamanii jiran jechuudha. Dubartoota meeqaatu gale kan jedhuu fi akkasumallee dhiirota meeqa daa'imman meeqaatu gale kan jedhu bal'inaan isin biraan geenya jechuudha. Kanumaan wal qabatee ijoo keenya kan har'aa keessatti jechuudha yuunivarsiitiin Dirree Dhawaa barattoota gosa barnoota garaagaraa barsiisaa turan eebbisiisuu isaa guyyaa kaleessa gurraandhala 8/2017 beeksisee jira jechuudha. Kanallee bal'inaan isiniin geenya. Dhuma irratti yuunivarsiitii Gondar irratti illee barattoota damee fayyaa barataa turan eebbifamanii jiran jechuudha. Isaanillee guyyuma kaleessa kan Dirree Dhawaati waluma fakkaata jechuudha. Gurraandhala 8/2017 kan eebbisiifaman jechuudha. Barattoota meeqaatu eebbisiifame kan jedhullee maaliin eebbifaman kan jedhullee jechuudha bal'inaan kan isin biraan geenyu taha jechuudha. Akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan kanneen hangammatti isin biraan geenye kana bal'inaan isin biraan geenya jechuudha daawwattoota keenya kabajamoo. Bagarra deebiin gara chaanala keenyaa dhuftan namoonni haaraa taatan subscribe godhaa miseensa maatii keenyaa ta'a. Akkasumallee viidiyoon namoota hedduu bira akka dhaqqabduuf like share godhuu hin dagatina daawwattoota keenya kabajamoo. Oduu jalqaba irratti gurra isin buufnu keessaa jechuudha. Akkuma beekamu guyyaa kaleessa irraa eegalee jechuudha yaa'iin gamtaa Afrikaa 38ffaan geggeeffamaa jira jechuudha. Kanumaan wal qabatee piraayim ministeeriin yookaan muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad sirna badhaasa adda addaa raawwataa jira. Akkasumallee sirna galateeffannaatii fi biyyoota adda addaa irratti hooggantoota adda addaa waliin mari'atu irratti argama jechuudha daawwattoota keenya kabajamoo. Kanumaan wal qabatee muummichi ministeera guyyaa kaleessa jechuudha affeerraa irbaataa irratti jechuudha durataa duraanii koomishinii gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii Mohammadii fi itti aanaa isaa jechuudha badhaasee jira jechuudha daawwattoota keenya kabajamoo. Ajaa'iba gaa Itoophiyaalleen kunoo nama badhaasuu eegaltee jirti jechuudha. Gamtaa Afrikaallee badhaasuu eegaltee jirti jechuudha. Haala saniin badhaasa haala isin amma suuraa asirratti argitan kanan jechuudha daaba mormatti wal kaayaa jiran jechuudha. Kana dura gaa Eretiraan amartii walitti kaataa turanii amma immoo gamtaa Afrikaa kunoo haala kanaan badhaasaa jira jechuudha. Durataa duraaniiti jechuudha. Koomishiniin kuni badhaafamee jira jechuudha. Haala saniin Dr. Abiyyi Ahmad kabajaa isaanii itti argisiisanii jiran jechuudha daawwattoota keenya kabajamoo. Kanumaan wal qabatee oduu muudamaatiin jechuudha ministeerri dhimma alaa Jibuutii Mohammad Yusuf durataa koomishinii gamtaa Afrikaa ta'anii muudamanii jiran jechuudha. Guyyaa kaleessa gurraandhala 8/2017 muudamanii jiran jechuudha. Ministeera dhimma alaa Jibuutii Mohammad Yusuf durataa koomishinii gamtaa Afrikaa ta'uun filatamanii jiran jechuudha. Sagalee ol aanaan jechuudha raggaasifamee jira jechuudha. Akkuma beekamu namoonni kaadhimame hedduudha jechuudha. Muudama kanaaf kan kaadhimaman nama 4 moo nama 5 jechuudha. Isaan keessaa namni kun muudamee jira jechuudha. Carraa gaarii jennaan asumaan daawwattoota keenya isa itti aanuun jechuudha oduu gammachiisaadha jechuudha. Oduu baay'ee gurra namatti illee tolu jechuudha. Akkuma beekamu lammiileen Itoophiyaa biyya Saawud Arabiyaa keessatti yeroo hedduuf mana hidhaa keessatti rakkataa turan jechuudha. Keessafuu gara Riyaadii fi Jiddaa Dammaam akkasumallee Karjiin keessatti baay'ee rakkataa turan jechuudha. Kanumaan wal qabatee gaa guyyaa kaleessa gurraandhala 8/2017 jechuudha lammiileen Itoophiyaa 203 gara Itoophiyaa biyya Saawud Arabiyaa biyya isaanii Itoophiyaatti galanii jiran jechuudha. Kuni oduu gammachiisa waan gurratti illee dhaga'uutti namatti tolu jechuudha daawwattoota keenya. Kanaaf illee gaa rabbiin akka galchuu du'aa'ima goonaaf jechuudha. Haala saniin 203 gara Itoophiyaa galanii jiran jechuudha. Isaan keessaa dubartoota nama
dhibba tokkoo fi 51 dubartoota jechuudha. Dhiironni immoo namoota 36 jechuudha. Akkasumallee dubartootaa fi dhiirri 16 daa'immanii fi daa'imman reefu dhalatan jechuudha. Ijoollee xixiqqoo reefu dhalatanii akkasumallee kan amma guddataa jiran umriin isaanii 18 gadi ta'anii jechuudha. Daawwattoota kiyyaa akka ragaa ministeera dhimma dubartoota hawaasummaa irraa argameetti jechuudha. Irraa argame mul'isuutti akkasi jechuudha. Hedduu gammachuudha jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo lammiileen kunneen wayita buufata xiyyaara idil addunyaa boolee ga'anitti jechuudha. Deeggarsi fi akkasumallee kunuunsi barbaachisaan taasifameef jira jechuudha. Hojii maatii isaanii yookaan hanga isaan maatii isaanii bira ga'anii fi waan isaan maatii isaanii bira ittiin dhaqan namoota hin qabnellee taasifameef jira jechuudha. Kun waan baay'ee jajjabeeffamuu qabuu fi baay'ee namatti tolu jechuudha. Kanumaan wal qabatee baatii eblaa 2016 hojiilee lammiilee gara biyyaatti deebisuu eegalameen hanga ammaatti jechuudha. Lammiilee 90 fi 16 gara Itoophiyaatti deebi'uun isaa ni yaadatama jechuudha. Daawwattoota keenya kun hedduu waan gammachiisaadha. Warri galelleen baga nagaan galtanii kan haftanillee rabbi nagaan achi keessa isin haa baasu isin jechuu barbaanna. Kanumaan xumurree bira darbina jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo ijoon keenya itti aanu jechuudha. Guyyaa kaleessaa kunillee gurraandhala 8/2017 jechuudha. Yuunivarsiitiin Dirree Dhawaa barattoota gosa barnoota garagaraan barsiisaa turan eebbisiisuu ibsamee jira jechuudha. Carraa gaarii isiniin jenna gaa barattoonni kan achirraa eebbifamtan jechuudha. Kanumaan wal qabatee Yuunivarsiitiin Dirree Dhawaa barattoota gosa barnoota garagaraa barsiisaa ture 612 eebbisiisee jira jechuudha ifaan ifatti. Akkasumallee sirna eebba isaanii kana irratti jechuudha kantiibaan magaalaa Dirree Dhawaa Obbo Kadir Jawaar erga baga gammaddanii barattoota kanaaf dabarsee jira jechuudha. Nulleen baga gammaddan isiniin jechuu barbaanna. Kanumaan wal qabatee jechuudha pirezidaantii Yuunivarsiitichaa Dr. Mbaahee Adam gama isaaniitti Yuunivarsiitichaa baruuf barsiisuun cinatti tajaajila hawaasaa fi qorannoowwan rakkoolee furuuf guddina biyyaa irratti ariifachiisan hojjetaa jiraachuu dubbatanii jiran jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo kanallee kanumaan xumurree keessaa baana jechuudha. Dhuma irratti kan isin hin geenye waa'ee barattoota kana jechuudha. Yuunivarsiitii Gondar barattoota damee fayyaan barsiisaa ture eebbisiisee jira jechuudha. Kunillee guyyuma kaleessaa gurraandhala 8 jechuudha kan isaan eebbisiisan jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo kan Dirree Dhawaatiin tokkoma jechuudha. Gurraandhala 8/2017 jechuudha kan isaan eebbisanii Yuunivarsiitiin Gondar barattoota damee fayyaa barsiisaa kan ture 366 eebbisiisee jira jechuudha. Akkasumallee barattoota 366 keessaa 112 dubartoota ta'uun ibsamee jira jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun Yuunivarsiitiin Miizaan Teebbii barattoota muummee barnoota garagaraa barsiisaa ture 394 eebbisiisuu isaa ibsee jira jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo kanumaan wal qabatee saganticha irratti hojii raawwachiisaa olaanaa misoomaa paarkiiwwan industirii fi walitti qabaan boordii Yuunivarsiitichaa Dr. Fisahaa Yitagasuun argamanii jiru jechuudha. Gabaasa kana kan argame maddi gabaasa kana Tasfaayee Abbaatuutu gabaase jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo kana fakkaata oduun har'a isiniif qabannee dhufne daawwattoota keenya guyyaa guyyaan oduuf odeessaalee keenya argatu fuula YouTube Oromaan subscribe godhuu miseensa maatii keenyaa ta'uu hin dagatinaa. Viidiyoon akka namoota hedduu bira dhaqqabuuf like share waliif godhuu hin dagatinaa. Daawwattoota keenya yaada keessan komentii jalatti nuuf ibsaa. Kanarraa asumarratti xumuramaa sagantaa itti aanu nama walitti deebinutti nagaa ta'a.